Welcome to grade 9 biology. So baga nagaan kana barnoota biology kutaa sagalaffaa nagaa dhuftan. So lesson teenya irratti seenin dura lesson outline yookaan qabiyyee lesson teenya kana keessatti barannu waliin ilaallachuudha. So our lesson outline concerning with this video is concerning balanced diet, concerning body mass index, concerning obesity. So balanced diet waa nyaata madaalamee body mass index akkamitti akka argannu fi obesity yookaan immoo guddina akka malee guddina dhibee garaagaraa nama fidu kan ilaallu ta'a jechuudha. So haga dhumatti akka wajjin turtan hadaraa share, subscribe, like, comment godhuu kan daganne jechaa karaa barnoota keenyatti waliin haaseenu jechuun barbaada. Okay, balanced diet. So why is a balanced diet important? Maal nyaata madaalamee irraa gargaaraan dara balanced diet jechuun gaafa gosa nyaata laa foon ni jira, wanti garaagaraa gartee wanti barbaachisu hundi kaaroota waa hundi laa gartee wanti silaa akka nyaata madaalamee barbaachisu hundi isaa akka isti jechuudha akka fakkeetii irratti jechuudha balanced diet jaa fakkeetti tuni. So wantoonni garaagaraa pirootiin irraa, kaarboohayidireetii irraa, lipiid irraa, nyaata cooma irraa hundi isaa gosi nyaataa asitti argamti jechuudha. Haala kana yeroo nyaata qopheeffatte nyaata madaalamee argatta jechuudha. So why is a balanced diet important? Nyaanni madaalamee maaliif barbaachisa? Balanced diet is an important part of maintaining good health and can help you feel your best. Baay'ee fayyummaadhaaf hedduu kan si fayyadu ta'uu isaati nyaanni madaalamee kuni fayyaa nama tokkootiif murteessaa kan ta'e jechuudha. This means eating a wide variety of food in the right proportions and consuming the right amount of food and drink to achieve and maintain healthy body weight. Garte? Kana jechuun jagaa nyaata gosa garaagaraa nyaachuu kan sirriitii jechuudha. Walqixa katee jechuudha right proportion jechuun kan waan takka illee gosi nyaataa takka keessaan hafin jechuudha. Ammas akkasumatti wantoota nyaatu keessatti wanni nyaata madaalamee hundi gosa tokko keessaan hafin nyaachuun sun fayyummaa qaama keetiitiif fi fayyummaa ulfaatina keetiitiif baay'ee barbaachisaadha jedhe. Okay, balanced diet includes enough of all the major food groups. Carbohydrate keessaa qabaata nyaanni madaalamee, protein keessaa qabaata, lipid keessaa qabaata, minerals yookaan albuudota garaagaraa keessaa qabaata, vitaminoota keessaa qabaata, akkasumas bishaan keessaa qabaata. So hundi kun bakka takkasii argamnaan maal nyaata madaalamee kan sirriisaa nyaata sanboota fayyummaa kee siif eegamte jechuudha. So to supply the energy and nutrient need to maintain cells. Gartee anniisaa seeliin barbaadu fi nutrient anniisaan barbaadu seeliin barbaadu kan argattu waan taateef qaamni keetii fi tishuun ta'e yookaan seeliin kee fayyaalessa ta'eet yeroo dheeraa jiraataa jechuudha. Okay. If too little food is eaten leads to malnutrition or undernutrition. This leads to underweight. If yoo gartee namni tokko gosa nyaataa tokko yookaan gosa nyaataa hedduu xiqqishoo nyaate jechuudha. Humna haga silaa barbaadamu gadi yoo nyaate wanti sun hanqina nyaataa yookaan malnutrition nama fiddi. Malnutrition kun immoo undernutrition jedhama. Haga qaama keenya argachuu qabu gadi argachuu jechuudha. Kun maaliif fayyada? Underweight yookaan immoo ulfina hin barbaachifne ulfina baay'ee xiqqaa ta'e ulfina gartee sii gochuu waliin deemne ulfina rakkoo garaagaraa sirra fidu sitti fidde jechuudha. So if too much food is eaten haqa qaamni keenya barbaadu ol yoo kan nyaannu taate overnutrition ta'a jechuudha. So humnaa ol nyaachuu jechuudha. Humnaa ol nyaachuutu saaxila. Rakkoon humnaa ol nyaachuudhaa kun immoo maaliif nu saaxila? Overweight yookaan gabbina barbaachifneef nu saaxilaa jechuudha. Some people are very overweight and others appear unnaturally thin. Namni tokko haalan overweight ta'e yookaan immoo ulfaatina hin barbaachifne baasa sababa nyaata ulfaataa yeroo baay'ee nyaachuutiin jechuudha. Namni tokko immoo osoo uumaaf hin ta'in baay'ee qallataa jechuudha. Sababa hanqina nyaataatti sababa guddama nyaataatti yeroo jechuudha. Scientists and doctors don't just measure what you weigh. They look at your body mass index or body mass index.
So saayintistoonni yookaan doktoroonni kan guutumatti kan isaan madaalan wayiitii yookaan immoo ulfaatina kan keessu hin taane ulfaatina kan keessanii fi body mass index kan qoratanii itti beekan jechuudha. Itti baasan jechuudha. Kun fayyamu fayyaa qabda. Okay, this compare your weight to your height in a simple formula. Body mass index is equal to weight over height square. That means in the short form W over H square. Kanaafuu body mass index nama tokko kan beekamu ulfaatin isaa mizaara if kaayee ilaala meetira kiloogiraama 50 kan 60 ta'a. Dheerina isaa ni meetira jechuudha. Meetiraan efa meetirii booda yoo seentimeetiraan si kan namee meetira jijjiirteetti square gootaa jechuudha. Seentimeetira yookaan dheerina kan kanan if maxxarta san booda square gootee fayyummaa kan keef ilaalta jechuudha. Beekte jechuudha. Okay, most people have a body mass in the range of 20 to 30. Irra caalaan namootaa jechuudha. Normal body weight jechuudhaani 20 irraa akka 30 hedduu jiraata jechuudha. But if you have body mass index below 18.5 or above 35, then you may have some real healthy problem. Garuu yoo body mass index kan kee 18.5 gadi yoo ta'e yookaan immoo 35 ol yoo ta'e ati rakkoo fayyaa qabda jechuudha. Rakkoo fayyaa whether if body mass index is less than 18.5 indicate underweight. So rakkoo hanqina nyaataa si jira jechuudha. Goddamaa si jira jechuudha. Underweight taate jechuun hanqina si jira jechuudha. If body mass index nama tokko 30 ol yoo ture ta'e it indicate overweight. Overweight kun immoo ulfaatina barbaachisu ulfaatina humna isaatii oliitu itti jira jechuudha. Nama kun gabbatuuf deema jechuudha. Gabbina gartee dhukkuma itti fidutu itti dhufu jira jechuudha nama kana jechuudha. So example fakkeenya kana laatu ilaaluume. Example, Sabontu has a weight of 85 kg and 140 cm tall. Calculate body mass index of Sabontu and determine whether she is overweight or underweight or normal. So gamma gaafitana ibsu dhammaatu isin barbaachisa. Givini nu kanname jira. Weight nu kan ulfaatinni Sabontu nu kanname 85 kg 85 ulfaatti. Dheerinni isiitis gaammaan tana nu kanname jira seentimeetiraan nu kanname kara meetira jijjiiranna juuti. Seentimeetira 140 seentimeetira nu kanname too tanaafuu gaa kara meetira deefanii jiru jechuudha. So calculation kan keenya formulaan eegaleen duratti meetiri tokko seentimeetira 100 waan ta'eef meetiri ta'an seentimeetirri 140 meetira ta'a kana bakkoofannee jechuudha. Kanaafuu ta'a kana ta'a iskwaaltuu 40 centimeter irra 100 centimeteraan dhaama. Kan nuuf maal seeti ta'an kun takka tuqaa 4 meetira jechuudha. So takka tuqaa 4 meetira dheerattee jechuudha. Heetiin meetira tokkoo fi centimetera 40 dheerattee jechuudha. Sabboon tuni kanaafuu gaa formulaan qabna body mass index is equal to weight over h square. Maal goona 85 kiloogiraama irra hiruu takka tuqaa 4 square goona jechuudha. Biyya kana goone meeqa arganna 43 tuqaa 36 arganna. So 46 tuqaa 36 arganna kana irra dhaabbanneeti sabboon tun overweight dha underweight dha yookaan normal jennee. So kanaafuu 43 tuqaa 36 jechuun maal seeti gaa maal jechuudha seeti gaa fakkeenya asirratti ilaalu asirratti 30 ol yoo ta'e overweight mul'isaa jenne amma sabboon tun asirratti weight kun 43 tuqaa 36 argattee miti. Kanaafuu sabboon tun maal overweight dha jechuudha. Sabboon tun kanaafuu so sabboon tun maalti she is overweight. Sabboon tun overweight yookaan immoo gabbina barbaachifne gabbatu jirti jechuudha sabboon tun. So haala kanaan tokko keessan beekuu isin barbaachisa jechuudha. Ulfaatina keessan kiloogiraama mizaana midhaanitti mazzanan san bira dheetanii if mazzantanii sanboota kiloogiraama keessan ni beektanii beekuu qabdanii sanboota deemtee mana shiitaa yookaan mana huccuu danda'itee jechuudha. Kan dhiiratti isa dhalaa haa ta'u
shamarranii mana ishiitaa reetanii bakka mana ishiitti isinii hodhan san tooftaadhaan akka nama ishiitti biteetutti meetira keessan meeqa meetira keeyyatti akka saffaran akkasii mattara gaafatta. Kiloogiraammoo gartee mizaana gartee midhaan ittiin mazan akkana dheete kiloogiraama kan ka'e ifilaalta san booda foormulaa kana fayyadamtee aaniin kun nama fayyamu nama gabbinni akka malee itti dhufu jiru moo nama guddame nyaataa hanqina nyaataatiin guddame moo akkamitti adda baasuu dandeessaa jiru tokkoon keessatti atiraa maaliif yaalii qabatamaati yaalii isin godhuu dandeessanii kanaaf isinitti hime godhuu danda'u qabdan isin hundinuu yeroo asii galtan yeroo kan mana buusaati kara mana keessanitti yeroo daree qo'annaa keessanitti deemtan haala kanaan ifu maraamuruu qabdan jechuudha yookaan adda baasuu qabdan aniin kun nama gabbinan barbaachisu gabbatu deemu overweight nama ta'e moo nama underweight yookaan nama guddamni nyaataa yookaan hanqinni nyaataa itti jiru moo yookaan aniin kun nama normaalaa akkasitti baaftaa jechuudha dheerina kee ni saffarta kiloogiraama kee if mazzantaa san booda kaalkulee gootee akka sabboontuu sanatti addeef baaftaa jechuudha. So obesity gabbinan barbaachifne jechuudha kun humnaa olii lakkoo akaalis kun amma haalan gabbatee akka addunyaatti rikardi qabse kiloogiraama 500 meeqaatam qabdi qabachuudha. So fakkii kitaaba keessan irratti kitaaba keessan irraa ilaaluu dandeessa jechuudha. So what is obesity? Obesity maal? Obesity is a complex chronic disease with several causes that lead to excessive body fat and sometimes poor health. Obesity nggak kun beekamu wantoota caasaa walxaxaa chronic disease yookaan dhukkuba dhiigaatiin dhufa chronic disease jechuudha. Dhukkuba hammaataa sababa garaagaraatiif kan wanni ta'u excessive body fat caacoomii qaama keenya tirfii ta'ee yoo qaama keenya keessa dummaatu obesitiin kan nama qabu jechuudha. And sometimes poor health gartee fayyummaan baay'ee xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. Body fat itself is not a disease of course, but when your body has too much extra fat yeroo qaamni kee cooma tirfii kana baay'inaan qabaatu it can change the way it functions. So extra fatin qaama keessa yeroo hundi isaa maal godha akka qaama kee biran barbaachifneef adda afuufamu si taasisaa jechuudha. These changes are progressive, can worsen over time and they can lead to adverse health effects. So si jeesuu danda'a jechuudha nama san ajjeesuu danda'a jechuudha obesitiin kuni sababa dhibee garaagaraatiin wal qabatu jechuudha. So a good news is that you can improve your health risks by losing some of your excess body fat. Maal godhuseeti qaamman tana namoonni gartee gabbinni humnaa oliitti jiru kuni sochii garaagaraa hojjechuudhaan gabbina gartee faatii qaama sana keessatti kan ofirraa guban jechuudha. Ispoortii dalaguudhaan ganama fiiguudhaan asirra fiiguudhaan faatii qaama sana keessa qocooma qaama sana keessaa isaan qaama sana fuudhu kana ofirraa gubuu danda'a jechuudha. Ofirraa dhabamsiisuu danda'a. Even small changes in weight can have a big impact on your health. Not every weight loss method works for everyone. Most people have tried to lose weight more than once, and keeping the weight off is just as important as losing it in the first place. Namoonni tokko baa ulfaatina akka maleedhaa kan ofirraa hir'isuudhaaf hedduu shaakala godhan jechuudha. Keessattuu faranjoonni gaa ulfaatina akka maleedhaa yeroo dhufe sochii garaagaraa sochii qaama sochii ulfaatina sochii gartee nama danfisiisan hundi dalaganiiti guyyarraa guyyaatti sa'aatti if mazana jechuudha. Ulfaatina kun irraa gubbee buune maaliif qal'inni kun akka daabatti lakkaa'umsaati. Namni qallaa'uu ta'e guddummaan qabaatiin malee fayyaa gaarii jiraata jechuudha. Namni furdannaan afuufamaa deeman yaakkisaadha jechuudha. Osuma deemuu fa'aa lafa dha'ee du'a jechuudha. Danfisaatii danfikifiitii as hiperteeshinii garaagaraa dhiibbaa sukkaara garaagaraatu waan dararamu jechuudha. So gabbina akka malee hin barbaachisu. Namni normaal ta'e tun qallatee yoo deeme irra gara filatamaa ta'uu isaati jechuudha. Okay, what causes obesity? Obesity of maal sababa ta'a? On the most basic level, the obesity is caused by consuming more calories than your body can use. Kan sababa ta'u kaaloorii baay'ee nyaatte yoo kaaloorii nyaattan hojiitti yoo baatte ustee teessi. Qaamni kee fayyadameetuma osoo hin gubiin osoo bifa enerjiitti jijjiiruu yoo taa'e ustee yoo teesse jechuudha.
ammas guyyaa irraa akkasumatti kaaloorii nyaata ulfaataa akka foonii akka qillee akka aananii kana haalan humnootni teetii kan qaama kee barbaadu ol fudhattee excess gootee tirtii gootee jechuudha qaama keessatti haalan humnaa ol gootee immoo hojii ittiin hojjettu yoo ta'e hojii itti hojjettee ofirraan guutu bakka anniisaa sanii buusu yookaan buune yoo ta'e qaamni kee ijaaramaatu afuufamaa deemta soo rakkoo obesiitii kana si saaxilaa jechuudha. Many factors contribute to this. Some factors are individual to you. Factors yookaan taateewwan hedduutu jira jee kan kanaaf si saaxilu sa obesiitii kanaaf si saaxilu kanneen keessa factors yookaan taateewwan ati irratti raawwattu jechuudha. Amala garaagaraa amala hin taane garaagaraa baruudhaan alkoolii garaagaraa dhuguudhaan nyaata sirriitti nyaachuudhaan yoo fakkeenya qabeenya fa'aa qabaattee tujaarraate amma nyaata ulfaataa kana nyaachuudhaan akka gabbina akka malee honsi qabee si galaafatu suguruu dandeessa jechuudha. Asers are built in the structure of society. Hawaasa keessatti ijaarama jechuudha. Hawaasni tokko aadaa barsiifata badaa yoo qabaate kan nyaata akka malee nyaata kana either on national or local or family level akka biyyatti akka naannootti akka gartee ollaan naannoo sanitti jechuudha akka aanatti akka faamiliitti kan rakkoo guddaa kan irra fidu jechuudha. In some ways preventing obesity requires consciously working against these multiple factors. Yeroo takka jaa obesity kan ofirraa balleessuudhaaf sirriitti itti yaaduu barbaachisa jaa faaktaroota gartee faaktarii sirraa eegalee naannoo keetirraa eegalee akka biyyatti jiru kana ifirraa sirriitti dhoowuudhaaf sirriitti yaaduu barbaachisaa jee seriously ta'uu barbaachisa jechuudha. Careless ta'uu barbaachisu obesity irraa hojjechuudhaaf. Okay, this is the end of our today's lesson.